Bybit irratti maasterkaardii tolaan erga banannee booda wanni nu rakkise guddaan haala kamiin doolaara gara maasterkaardii guutuu dandeenya gaaffii jedhu ture. Viidiyoo har'aa keessatti haala kamiin doolaara Binance irraa qabnu gara Bybit erguudhaan karaa salphaa ta'een maasterkaardii keenya guutuu dandeenyuun isin agarsiisa. Sana dura namoonni haaraa taatan chaanaala kana subscribe godhaa jechaa amma gara viidiyoottiin isin dabarsaa. Let's go. Egaa daawwattoota Binance irraa gara maasterkaardii Bybititti fandii qabdan dabarsuudhaaf jalqaba gara aappii Bybit deemnee adreesii keenya fudhachuu qabna. Kanaafuu aappii Bybit ni bantanii haala kanaan. Bybit yoo bantan kana fakkaata jechuudha. Qarqara kanarraa asset kan jedhutu jira. Isarra gadi tuqattanii yeroo isarra tuqattan gara fuula kanaa isin fida. Fuula kanarraa akkuma isinitti mul'atutti deposit kan jedhutu jira. So isarra gadi tuqannaa gara fuula kanaa nu dabarsa. Fuula kanarraa payment method akka filannu nu gaafata. Filannoo duraa kan ta'e deposit crypto kan jedhu kanarra gadi tuqanna. Ergasii fuula kanarraa coinii akka filannu nu gaafata. Coinii nuti dabarsuu barbaadnu USDT yookaan ammoo doolaara jechuudha. Kanaaf USDT kan jedhu kanarra tuqanna. San booda gara fuula kanaa nu fiduudhaan neetworkii ittiin dabarsinu akka filannu nu gaafata. Asirratti neetworkiiwwan kana of eeggannoodhaan filachuu qabna. Tokkoffaa isaan hundinuu doolaara gadaanaa hanga dabarsuu danda'an qabanii. Fakkeenyaaf neetworkiin tokko doolaara 10 gadi hin dabarsu. Kaan immoo 5 irraa eegalee malee hin dabarsu. Isa kana laallee filachuu qabna jechuudha. Kan lammataa immoo warra fii guddaa gaafatutu jira. Ilaaltanii kan fii gadaanaa gaafatu filachuu qabdu jechuudha. An amma Binance biras deemee ilaaleen jira. Neetworkiin Polygon POS jedhamu kun doolaara hanga isin barbaadan isiniif dabarsa waan ta'eef fii yookaan kaffaltiin tajaajila isaallee baay'ee gadaanaadha. Kanaafuu Polygon POS kan jedhu kanarra gadi tuqadhaa jechuudha. Ergasii fuula kanarraa wallet adreesii qaba. Wallet adreesii kana copy godhannaa jechuudha. Yookiin ammoo QR koodii san scan goonee gara Binance deemnaa jechuudha. Gara dhumarraa copy address kan jedhu irra gadi tuqadheetiin gara Binance deema. Binance bira deemuudhaan aappii Binance haala kanaan banannaa akka agartan doolaara 3 qaba. So doolaara kana gara maasterkaardii Bybittiin dabarsuudhaaf deema waan ta'eef gara maasterkaardii Bybititti dabarsuudhaaf maaliin godhaa send bakka jetturraan gad tuqannaa jechuudha. Yeroo kana filannoowwan kana nuuf fida. Egaa filannoo kana keessaa filannoo isa lammataa on-chain withdraw kan jedhu kanarra gadi tuqannaa. Ergasii fuula kanarraa coinii akka filannu nu gaafata. Kan nuti barbaadnu USDT yookaan doolaara waan ta'eef USDT kan jedhu kanarra gad tuqanna. Sana booda gara fuula kanaa nu dabarsa. Fuula kana irratti adreesii Bybit irraa fidanne san paste goona jechuudha. Yookiin ammoo ni guunnaa jechuudha fuula kanarratti. Bakka jalqabaa tana adreesii itti galchina. Haala kanaan gajjabeessinee qabnee paste kan jedhu irra gad tuqanna. Yeroo kana adreesni Polygonii san asitti nuuf guutamaa jechuudha. Bakka lammaffaa irratti neetworkii guunna. Neetworkiin guunnu isuma Bybit irraa filanne san ta'uu qaba yookaan ammoo Polygon POS kan jedhu san ta'uu qaba. Kanaafuu Polygon POS irra gad tuqanneeti Polygon POS kan jedhu kana jiru keessaa filannaa jechuudha. Akkuma isinitti mul'atutti neetworkiin jalqabaa kun minimum withdrawaliin isaa doolaara 20 gad isin dabarsu jechuudha. Kan lammataa Ethereum kan jedhu kunis doolaara 10 gad isiniif hin dabarsu. Polygoniin kun immoo doolaara 0.013 jechuudha. Gadaanaan isaa almost 0 dha jechuudha. Fiin isaatis 0.0064 kanaaf baay'ee xiqqaadha waan ta'eef isa filanne. Isa ragat tuqnee akka inni iddoo lammataa kana nuuf dhufu goona jechuudha. Bakki sadaffaatuun amount jetti doolaara hanga erguu barbaadnu itti guuttanna bakka kanatti doolaara 3 itti guuta jechuudha. Gara jalaa kanatti service chargein 0.0064 yeroo qarshii teenyarraa muramu doolaara 2.99 akkan naaf darbu natti agarsiisaa jira. Kanaaf itti fufuudhaan withdraw kan jedhu ragat tuqanna. Withdraw yeroo jennuun gara fuula kanaa nu fida. Asirratti adreesiin guuttanii fi qarshiin isin dabarsuu barbaadan isiniif fida. Information keessan yoo rakkoo qabaachuu baate ilaaltanii confirm jettanii ni jechuudha. Itti aansee Binance verification isin gaafata. Isaan kana jala deemtanii passwordii silkii keessan ittiin bantan yookaan patternii ta'uu danda'a. Itti guuttanii steepii tana dabartanii jennaan doolaara keessan gara Bybititti dabree jira jechuudha. Mee amma gara Bybit deemnee baalaansii kiyya haa ilaallu. Ani steepiiwwan Binance'n na gaafatu kana hunda isaatu fixee doolaara kiyya ergadheen jira waan ta'eef amma gara Bybit deemnee baalaansii kiyya isin agarsiisa jechuudha. Akkuma agartan gara Bybit seeneen jira. Akkuma agartan kana baalansiin amma jiru doolaara 2 jechuudha. Maaliifi osoon viidiyoo kana waraabin dura doolaara tokko websaayitii vidIQ jedhamuufin irraa kafalee akka irraa kafalees gara jalaa kana isinitti agarsiisaa jira. Akkuma agartan kana doolaara tokko kafaluu kiyya asitti vidIQ dhaaf akkaan kafalee isinitti agarsiisaa jira. Kanaaf doolaara Binance irraa qabu gara Bybit successfully dabarfadheetiin jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan salphumatti fandii Binance irraa qabdan gara Bybit dabarsitanii onlaayinii waan barbaadaniin bitachuu dandeessu jechuudha. Egaa walumaa galatti haala kanaan Binance irraa doolaara gara Bybit erguudhaan maasterkaardii keessan guuttadhaa jecha viidiyoo biraatii wal agarra.